Musaji modali irratti madali keenya hojjechuuf checklistii abbaa deemsaa fi ogeessi faayila tokko keessatti foldarii tokko keessatti kan itti madaallu jiraachuusaa adda baafannaa. Checklistiin maal faa qabataa isa jedhudha. Profaayilii keessatti jijjiirrachuu dandeenya. Waliigaltee sanada raawwii keenyatti immoo as keessa galfachuu dandeenya. Yaa checklistiin agarsiistu waan ta'eef isa dura hin qabne ogeessaa fi abbaa deemsaa waliin hojiin hoggaa galu akkamitti mul'atan jedhu waan biraa ta'eef garuu as keessatti waan hundumaa akka mul'atu ta'ee hojjechuun ni danda'ama. Isa fooyya'ee dhufeedha jechuudha. Yaa torbii tokkoffaa torbii lammaffaa jedhee abbaan adeemsaa fi ogeessa gidduutti wanti jiru akka agarsiistutti akka checklistiitti agarsiifachuu ni dandeenya. Checklistii keenya irratti kan torbee hundaa akka checklistiitti bakka tokkotti dhiyeessuun ni danda'ama isa jedhudha. Amma maqaa deemsaa taaqaweedha. Maqaa ogeessaa asitti nama barbaannu galfachuu dandeenya. Burtukaan ogeessaa istii bara 2015 amma adoolessarraa hagayya namni ture seef godhachuun irraanfachuun qabnu wanta hojjanneessan seef jennaani. Achumaan waliigaltee sanada raawwii irratti immoo ያው ከሮር irraa jalqaban waan hundumtu karoor charterii qopheessuu deeggarsa ogummaa ergamee fi fudhatamee softweerota suphaa gaggeeffame kan jedhu akkasitti hojii tarreessuun ni danda'ama. Ulfaatiin akkuma karoora irratti jiru sanatti kennachuun ni danda'ama. Baay'ina immoo lakkoofsaan akka lakkaawwamuu danda'utti fayyadamuu ni danda'a. Baay'ina tokkuma kana deemsaan qopheessaa chaartaris tokkuma deeggarsa ogummaa laachuu 5 gara 20 oduu jennee ergamee kan waggaa waan ta'eef jechuudha. Gara 1000 jechuun dandeenya. Soofteerii
agarsiistuu waan ta'eef jechuudha. 20 yoo jennee hin dandeenya. Yeroo sa'aatii amma waggaa keessatti sa'aatii qabnu yookaan jechuudha kan ji'aa cheeklistii ji'aa waan ta'eef jechuudha. Amma waggaadhaan jedhee asitti 500 kan ji'a tokko keessatti isa jedhuuf waan baay'eetuuf ergaa ammuma dhibbaatti odoo qabannee hin dandeenya. Kanas kan amma 10 akkuma barbaachisummaa isaa gochuu hin dandeenya. Yeroo sa'aatii jennaani kan ji'a sa'aatii daqiiqaa 40 mitiire torbeetti 40 baay'isuu 5 4